Aanaa Gimbiitti lafa hektaara 9,000 ol jallisiin misoomaa jiraachuu bulchiinsi aanichaa hime. Xilaa'uun Dirribaa. Obbo Nuuruu Huseenii fi Obbo Ibraahim Muhammad qonnaan bultoota godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee yoo ta'an deeggarsa ogeessi qonnaa taasiseef itti fayyadamuudhaan aadaa waggaatti yeroo tokko misoomsuu keessaa bahanii yeroo ammaa jallisii fayyadamuun boqqolloo, qullubbii diimaa, habaabii fi kanneen biroo misoomsuun oomisha gaarii eeggachaa jiraachuu OBN itti himan. Shunkurtii qofa irratti kuntaala amma ba'ool hin argannaa jennee abdii qabna. Timaatiinis jira, barbareenis jira, habaabiinis jira. Achi keessaa immoo waa guddaa argannaa jennee abdii qabna jechuudha. Raafuunis kan kuma 11 akkatiin gurgureera. Boqqolloos akkasumadha. Obbo Tasfaa Tarfaasaa bulchaa ganda tolee baadiyyaa yoo ta'an hojii hubannoo qonnaan bulaaf uumameen lafti hektaara 37 ol kuduraa muduraa garaagaraan gandicha keessatti misoomee kan jiru ta'uu dubbataniiru. Kilaastera 8tti qonnaan bulaa 261 irratti barbaachisuudhaan paampii 10 akka ganda kanaatti qonnaan bulaan waldaan ijaarame waldaa 10 nama 50 paampii 10 fudhatee hojii kuduraa muduraa kana babal'isuun hojjetamaa jiraachuu. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gimbiitti lafa hektaara 9,000 ol jallisiin misoomsuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiru ta'uu bulchaa Aanaa Gimbii Obbo Tsaggaayee Abbashuu himanii qonnaan bulaan jallisii fayyadamee kuduraa muduraa garaagaraa misoomsee fayyadamaa akka ta'uuf dhiyeessiiwwan barbaachisan qonnaan bulaa biraan gahaa jiraachuu dubbataniiru. Karoora babal'aa qopheessinee jirra. Paayipiin gurguddaan akka inni naannoo kana galuu danda'u qonnaan bultoonni lafa isaanii babal'isanii hektaara 100 oliin hojjechuu akka isaan danda'anii fi carraa adda addaati uumaa jirra. Gara fuulduraattis milkaa'insa ajaa'ibaa ta'e hin argama dhameetu yaadama. Hojiin misooma kooriidarii magaalaa Dodolaatti hojjetamaa jiru bu'uura guddinaa fi ammayyummaa akka ta'e jiraattonni himan. Akka magaalaa Dodolaatti hojiin misooma kooriidarii kun saffisaan hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa ibse. Abdulaziz Kadir. Magaalota hojiin misooma kooriidarii sonaa sirnaan itti hojjetamaatiin jiru keessa magaalaan Dodolaa takka. Dodola lafa diriiraa irra jiraatullee duraan xiyyeeffannoo jabaa hin argan. Daandiin xurree xixiqqoo qulqullinni hin jajamu. Haga misoomni kooriidarii itti jalqabe bareedinaa fi qulqullinaan dhinaa akka jirtu jiraattonni magaalatti himan. Buurri qoshaashaan qara karaa kana irratti tuulamee saree yoo duutu karaa kana irratti darbanii fardi yoo duutu karaa kana irratti harkisanii namni yoo dhibamu karaa kana irra ciisu kun marti asii ka'ee namni illee akka nagaan oolee bulee galu makiinaas illee nagaan bahee akka nagaa ofiitti hin galu naman tun waliin tun baay'ee tokko siittoo qaba jijjiirama qaba. Misoomni kooriidarii bareedina magaalaa faaya. Magaalaan yoo bareedde jiruu ilmi namaatiif mijoof. Namni jiruu mijuu qabu gammachuu hin dhabu. Kaayyoon mootummaa guddoon tana akka taate kantiibaa ittaanaan bulchiinsa magaalaa Dodolaa Obbo Abdusalaam Hasan himan. Yeroo kan namatti tajaajila uummataatiif akka oolu ni taasifna inneeti abdii qabna. San qofaa miti miidhagina magaalaa keenyaatis akka dabalu abdii qabna. Miidhagina magaalaa keenya dabaluu qofa osoo hin ta'in amantaa uummanni qabus uummanni mootummaarra qabu paartiirra qabu akka dabalu abdii qabna. Magaalaan Dodolaa pilaanii sirrii magariituu jiddugala turizimii fi iddoo haara galfannaa qajeelaa akka qabaattuuf jaba hojjetamaa jiraachuu kan himan. Kantiibaan magaalaa Dodolaa Obbo Ayyuub Dulle misoomni kooriidarii magaalattii keessatti jalqabame akeeka guddinaa ta'uu himan. Kooriidarii hojjennu immoo seeraa tokko foggachuu osoo hin ta'in karaarra nu qabu tokkoffaa pilaanii eegamu qabachaa. Pilaaniin keenya kanaan dura daandiin dhiiraa jedhamu kun abbaa 50maati. Hawaasni keenya immoo abbaa 30maati. Abbaa 30 hojjetamaa ture garuu amma pilaanii kabachiisuu irratti hojiin bal'aan dalagamaadha. Sanuma jennetu immoo kooriidarii hojjetaarra. Akka Itoophiyaatti waggaatti namoonni harka 58 ta'an sababa dhibee daddarbootiin kan miidhaman ta'uu hoogganaa itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Darajjii Abdannaa himan. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hojjettoota mootummaa seektaraalee garaagaraaf qorannoo dhukkuboota daddarboo hin taane irratti tajaajila kenneera. Roobee Abarraa. Biiroon Fayyaa Oromiyaa hojjettoota mootummaa seektaraalee garaagaraa calcalitti yookiin saarbeetitti argamaniif dhukkuboota daddarboo hin taane irratti tajaajila calallii kenne. Hojjettoonni tajaajila kana argachaa jiranis haala fayyaan isaanii irra jiru beekuu fi yaala barbaachisu argachuuf faayidaa guddaa kan qabu ta'uu himan. Namoota baay'eetti amma calalamee du'arraas iji isaaniitu hin jaamiinis pireejerii adda dawayin dhiibbaa dhiigaarraas of eeganii ani sakkattame kun bu'aa guddaa uummata keenyaa buusee jira jechaadha. Fuulduratti illee of eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaaf nama gargaara waan ta'eef akaakuu nyaatallee adda baasanii beekuudhaaf hojii hojjetan gubbaarratti illee hammam qophaa'ummaa akka qabaachuu qaban of eeggannoo akkam taasisuu qaban hin fayyada jedhee sana namana. Dursee ilaalamuun kun immoo sadarkaan fayyaan kurra jiru baree utuu nan dhukkubiin dursee akkan ofirraa ittisuuf jechuudha. Dhukkuba ofirraa ittisuuf nu fayyada jechuudha. Sadarkaa fayyaan keenya irra jiru beekne. Yeroo ammaa kanatti dhukkuboota daddarbanirra dhukkuboonni daddarboo hin taane namoota hedduu miidhaa kan jiran ta'uu kan eeran hoogganaa itti aanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Obbo Darajjii Abdannaa kunis namoonni harki 58 ol ta'an
sababa dhukkuboota daddarboo hin taaneen lubbuun isaanii kan darbu ta'uu himan. Dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, kanneen dhibee dhiigaa wal qabatanii fi kanneen kaanserii fiixee gadameessaa, kaanserii harmaa dabalatee kaanserii gosa adda addaa sababa du'aatii sababii miidhamaa ta'uudhaan yeroo dheeraa hawaasa keenya irratti miidhaa geessisuun kan beekama waan ta'eef namni nagaa dhedheetu hin taa'in yeroodhaan rakkoowwan kana qabaachuuf dhiisuusaa calalamee beekee tokko haala mala jireenya isaa akka inni sirreeffatu lammaffaan rakkoo kana yoo qabate tajaajila kan yaalamuu danda'an tajaajila wallaansaa argachuudhaan kaan immoo haala mala jireenyaa sirreessuudhaan akka saaxilamummaa xiqqeessan gochuuf tokko sagantaa hubannoo cimsuudha jechuudha. Tajaajilli kun akka naannoo Oromiyaatti bakka hundattuu kennamaa jiraachuu kan dheeran obbo Darajee sakatta'insa ji'oottan ja'an keessatti gaggeeffameen hojjettoonni hedduun sadarkaa fayyaan isaanii irra jiru kan baranii fi kan yaala barbaachisus tajaajila akka argatan ta'eera jedhan. Dubartoota 5,000 ol ta'an sababii kanaan kaanseres leejiin jedhamanii kan beekan reefuu mallattoon sun kan irratti mul'ate wallaansii jira jechuudha dhaabbilee fayyaa guutummaatti fayyuu danda'u warra akkasii yoo garuu sadarkaa kaanseriitti jijjiirame wallaantii fayyisuun ulfaataa waan ta'eef calalliin kun inni guddaan mallattoo warra qaban dafnee tajaajilatti finne akka isaan fayyan gochuudha jechuudha. Kanaan dubartooti baay'een fayyadamanii jiru jechuudha. Sukkaara wajjin wal qabatee namni too hin beekin sadarkaa sukkaara ulfaataarra ga'ee jira. Dhiibbaa dhiigaa sadarkaa hamaarra kan ga'ee jira. Namoota kana gara tajaajilaatti akka isaan dhufan godhamee jira jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa gara miliyoona 3 ol ta'an namoota calallee tajaajila rakkoo kana kan qaban gara tajaajilaatti akka dhufan godhaarra jechuudha. Calalliin dhukkuboota daddarboo hin taane kun guyyoota 2 kan qophaa'e ta'uu ibsameera. Gama biraatiin biiroon fayyaa Oromiyaa konkolaataa 2 tajaajila yaalaaf oolan deeggarsaan argate waajjira fayyaa godina Harargee lixaa fi Arsii lixaaf kenneera. Qorumsa biyyaalessaa bara kanaa qabxii gaarii fiduuf qophaa'aa jirra jedhan barattoonni mana barumsaa Machaaraa sadarkaa 2ffaa. Salamoon Abbabaa. Rakkoolee kanaan dura mul'achaa ture furuuf hojiilee hojjetaman keessaa tokko manneen barnoota bultii addaa hundeessuu fi manneen barnootaa jiran keessatti immoo daree addaa hundeessuun barsiisuun isaan ijoodha. Mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Machaaraa keessattis barattoonni ciccimoon daree addaa keessatti barsiifamaa jiru. Mana barumsichaatti barattoonni kutaa 12ffaa daree addaatti barachaa jiranis barattoonni ciccimoon bakka tokkotti dhufuun miira dorgommii nu keessatti uumuun nu gargaareera jedhan. Barattoonni ciccimoo waan ta'eef hundinuu bakka tattaaffiin isaa barumsa waan ta'eef gaaffii garaagaraa walitti fiduudhaan kilaasii keessattis wal gaafachaa yeroo barsiisaan hin jirres wal barsiisuudhaan akkasitti yeroo keenya dabarsine jechuudha. Sadarkaa irratti anaatu tokkoffaa ba'a, anaan lammaffaa ba'a. Haala wal dorgomna bakka qabxii gaarii eenyu irra galmeessaa. Barnoota keenya irratti kaka'umsa nutti uuma, morkii nama jidduutti uumama, saniif akka sirriitti hirmaannoo nu godha jechuudha. Barattoonni kunneen qophii qorumsaaf godhan irratti mana barnootatti barsiisotaan manatti ammoo walii isaaniitii fi kanneen maatiin gargaaruu danda'anis maatii isaaniitiin deeggaramaa jiraachuu himan. Saabota isaa duras bifa qophaa'aa ta'een bakka akkaataa nuti dabarru jechuudha. Nu qopheessu jiran haala gaariin nu qopheessu jiran. Qormaata biyyoolessaaf waan ta'eef yeroo tuutoraalii nu yaamu kilaasii keessatti illee barsiisota isin qopheessan jedhamu filatanii haala sanii nu qopheessaa waan jiraniif bareedaadha. Barsoonni keenya deeggaraa jiru waan danda'an nutti nu kennaa gaafilee adda addaa gaafilee intiraansii adda addaa nu hojjechaa nu gargaaraa jiran jechuudha. Maatiin keenya deeggarsi hojii nu dalagsiisanii waan nu barbaachisu hunda nuuf godhu. Maatiin kiyya bakka jiran irraa na gargaaran. Manneen barnootattis ta'ee manneen barnootaan alatti gamtaan ta'anii dubbisaa jiraachuu kan himan barattoonni kunneen qabxii gaarii galmeessuuf tattaaffirra jirraas jedhan. Waliin taanee hojii dubbisnaa yeroo mana gallees akka walitti dhiyaannu walitti dhufnee dubbisnee akkaataa qabxii gaarii itti fiduu dandeenyu. Boodaaf fuulduraaf bakka guddaa akka geenyu reedii taanee dubbisuu jiru. Gareenis yeroo qo'annu ni jira, qophaanis ni qo'anna. Gareen qo'achuun keenya waan nu fayyadu wal yaadachiisuudhaaf walii guddaa gaaffii garaagaraa wal gaafachaa wal yaadachiisa akkasitti kan qo'annudha jechuudha. Qabxii isaa kan galmoone 576 jira, 578 karoorfadheen. An karoora kiyya 550 jedhe yoo danda'ame sanaas ta'u karoora kiyya eessa. Barsiisonni mana barumsichaas barattoota isaanii deeggaraa jiraachuu himan. Barsiisaan kutaa 12ffaa barsiisu hundi isaa saabjektii barsiisan 9 hanga 12 wal qabsiisee barsiisuu akka qabu iddoo qormaanni dhufuu danda'u barattoota keenya qopheessaa akka deemu kallattii walii kennee itti seennee qormaata sadarkaa Oromiyaatti qophaa'e irratti illee inputii bareedaa kan arganne jechuudha. Barattoonni barana qabnu barattoota jiddu galeessaa baay'eetu jira. Barattoonni jiddu galeessaa jiraachuun immoo qabxii bareedaan ni dhufa jenneetiin abdii qabna. Bara dheengaddarra barana barattoota keessa hamilee gaariitu jira. Itti gaafatamtuun waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Machaaraa Micataa addee Raahel Dassaaleny barattoota akkaataa dandeettii isaaniin adda baasanii barsiisaa jiraachuu dubbatan. Hanga barbaadame olitti qophii akka isaan godhaniif
jiraniif ispeeshaal kilaasii jennee barattoota ciccimoo addatti baasnee jirra. Ispeeshaal kilaasii jennee ka baasnee fi kan hin baasiin ka hafan kanaafis deeggarsa adda addaatitu godhamaafiitiin jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Machaaraa Miicataa obbo Abbee Amaanoo barattoota qabxii olaanaa fidaniif beekamtii fi badhaasa kennuun hamilee isaanii jajjabeessaa jirraa jedhan. Barataa qabxii olaanaa fideef sirna beekamtii kennuudha. Dabalataan immoo bara kana wanni goone ispeeshaal kilaasii jennee akka hundaa'u goone barataan cimaan barsiisaa cimaan akka barata. Kuni baratamaa jira. Tiitooriyaaliin kennamaa jira. Kanaaf kanarratti hojiin baay'ee hojjetamee jira. Barana yoo haala kanaan itti fufne reettiin darbiinsa barataa keenya kan shamarranis dhiirallee ni dabala jennee yaadna. Fooyya'insa qabxii barataa irratti qindoominaan hojjetamaa jira kan jedhan ammoo itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Harargee Lixaa obbo Awwal Abdallaati. Rakkoowwan manneen barnootaa qaban kana furaafii jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin taane maatiin barattootaa qabxii barataa keessatti gahee olaanaa taphatan jechuudha. Kanaaf bakka barataan keenya irra jiru bakka amma nuti irra gahuu deemnu sanii fi akkamitti akka deemnu san maatii wajjinis marii babal'aa goonee fulbanarraa kaanee hojii keessa seennee itti deemaa jirraa jechuudha.